ناري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين إسلاما ما شاء الله ما شاء الله برقى رتا جانين نمني توكو بيتين يجيرا غافدرا أبالفاتي أكنا جيجان جيلتو قطتي جيجان جيلتو قطتي akkana jechuun nama rakkatee dalagata jechuu isaati. Wanni ilaalaa jirtan kun zar'ii midhaan boqqolloo ummanni keenya qotan gammoojjii baran akkasitti iyyaa fi baatan san rakkachaa fi baatan san waywaachaa fi baatan san haga tokko haga dandeessan gargaaraallee baatan san rabbiin alhamdulillah alhamdulillah rahmata nuu godhee rahamanni eega gaafas eegale gaafa isin waan qabdaniis itti kennitanii rabbiis kadhattanii fi haga ammaan rabbi kadhachuuf jirtan haga ammaatti isin yaachisu jirtu san ummannis rahamata rabbiitii dalagatee boqqolloon arra tana fakkaatti mee alhamdulillah jaa kun faana hadhaa teeysanii faana gargaarsa keeysaniitii jechuu kana akkuma rakkoo gaafa sanii isin garsiisaa turre akkuma rakkoo gaafa sanii ummata wajjin qooddachaa turtan arraas waan isaan dalagan firiillee qabaachuu baattu bilchaattee boqqolloon arra kunoo dhaabbata namaa geessee nama liqimsitee as geessee jirti waa xiqqoo hafeef ji'a takka qofa hafeef ji'a takka booda boqqolloon tun ni nyaadhamti alhamdulillah gammoojjii teenya rabbiin rahamata godhee fi akkanatti quufaat biyya teenya tun arra bira dabartee nama biraallee gargaaruu mala ni dandeessi jennee abdanna kana fakkaatti boqqolloon arra magaa bakki jirru tun mayyuu mulluqeeti mayyuumi mayyuu araddaa nyuti mayyuu mulluqee araddaa ifa baasi jechuu araddaa ifa baas warra mayyuu keessin akkasin rakkachaa fi baatan san arra gammoojjiin hundi tanama fakkaachuun ooltu warri mayyuu arra boqqolloo qotee tana fakkaatti boqqolloon faachoo baasu jirti mee alhamdulillah jaa isinis rabbiif galanni haa ga'u alhamdulillah 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 rabbii keenyaaf galanni haa ga'u boqqolloon tana fakkaatti hedduu gammanne waggaa midhaan kana garre addunyaan hundi dheeddee quftee gagabbattee waan biraa fakkaatti ummanninis arra yoonii fi humaallee harka jiraachuu baatan abdii guddoo jechuudha abdii guddoo qalbiin nama quufti qalbiidhaan numa quufaniihu kana fakkaata arra boqqolloon bakka hunda kana waan boqqolloo bakka takkaa fi lamaa fi kana isin garsiifnu osoo hin taane biitii hundi akkana qotattee kana fakkaata alhamdulillah rabbii keenyaaf galanni haa gahu midhaan kana fakkaatan hedduu gammanne isinilleen akka gammaddan barbaanneeti hoggaa rakkannes nu hojii rakkattan hogga gammannes akka nu hojii gammaddan feeneeti ummata keenya boqqolloon tana fakkaatiin isinin jaa warri boqqolloon beeynilleen warri beeytanilleen midhaan arra kana fakkaatanii rabbi nagaan isin haa nyaachisu amiin jaanii bar rabbi nagaan isin haa nyaachisu namaan jaa rabbi nagaan isin haa nyaachisu rabbi nagaan isin haa nyaachisu boo rabbi duraa isinin oofini rabbi nagaan isin haa nyaachisu barri bara quufaati barri bara milkiiti barri bara gammachuuti rabbi nagaan isin haa nyaachisu firii rabbi ittiin nu haa godhu yaa rabbi firii ittiin nu godhu boo rabbi firii isin haa agarsiisu isin haa nyaachisu isin haa nyaachisu alhamdulillah rabbii keenyaaf galanni haa ga'u kana fakkaata midhaan mayyuu arraan tana mayyuu dur ta'uuf deemti waan ajaa'ibaati duniyaan hundi gagabbattuudha boqqolloon tana fakkaatti ummanni abdumaan gagabbatee namni hundi gagabbatee gabbataadhaan nutillee ni gabbanne eegaas dhufne kalee dhufne eda dhufne hoggaa dhufne midhaan kana garre hedduu gammanne akka namatti gammadaa bullee osoo nyaatiin quufne jara keenya osoo nyaatiin quufne alhamdulillah gammadaa bullee ummanni kun akkanatti waa arkachuun nama gammachiisan ummata if bira dabree nama danda'u warri gammoojjiidha if bira dabree warra nama danda'u akka warra baddaatitti wanni isaan arkatan aanarree cophareetii miti
waan isaan bira dabree biyya danda'u jechuudha gammoojjiin akkasi. Kanaafuu rabbiin hoggaa walitti dhaabee rooba namaa roobe gammoojjiin osoo hin dalaynee midhaan akkanumatti fiitaa lafuma facaafnaan jechuudha. Biyya kanaan rabbi nuu kenne alhamdulillah. Rabbiif galannee haa ga'u. Shee Zakariyaan kunis warra biyya tanaati. Inni faannarra gammadee xiqqoo malee gaggabuu dhalaawamee waan inni jedhu laalla Shee Zakariyaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم gammachuu gaadhuguma akkuma ummanni islaamaa hedduu hongee biyya tanaatiif hedduu rakkataa turanii hedduu kadhatanii hawaa qabu harkaanni fiigee waani arjoomee hasan bira kutee itti iyyee harkaan qabne aboo ummanni sun akkan dhumne nuti oriyaa ummanni keenya suni rakkoon hanga xiqqaa ni baati rakkoon jirree jecha waliin dhabnuuti waan qabnuuf duban kaanuu jeen nama kakaase hedduu makiinaa fi nama gammoojjii yookaan umayyuu fi karaa minootii fi karaa burqaasan akkasumatti karaa hundaa'uu gaa achumaan bookeedhaan biyya hunda keessa hedduu makiinaa ummanni islaamaa hedduu fe'ee daqiiqaa daakuu waan adda addaa gaggeessaa ture maaliif jennaan waa akka dhiitetti naftu akka rakkattetti rakkoon tun hin wabaatii jechuu gaafa san ummanni islaamaa ulamaa'iin irraa booyaa turte san ara rabbiin bira guutee rooballee dachiin hin dadhabdu midhaan amma nu liqimsee keessa taa'u jirru kullaal amma duruun baatuma takkatti duruun nu liqimsee asii gadiin amma asii olii mul'anna malee asii gadiin hin mul'annu carraan akkana bareedu numan jiru akkuma Shee Abdoojjaa kana hedduu gammanneeti ida'achuun dhabnu eega dhufne gateeti numarratti maraammarin malee akka waan baafneeti gammachuu keessa kunne kanaafuu gaa idaanuu quufni alaanii beekama malee waa garaa keessaa miti alaa garraan dhabnilleen odoo jiraate yookaan rakkoon odoo jijjiraattelleedha rakkoon hin mul'attu janquufni alaa mul'annaan takeessaa nagaya jaanii kanaaf akkasumatti gaa daran ta'uu garree akkanatti leenni honlaal asii gadama mayyufaa jira akkana oliinis karaa olii anaa guraatii afaan xiqqoo malee wasanarra jirra carraa akkana bareedu waan akkana toluun garre kanaaf gaa ummanni islaamaa ka bakka jiru hundaa'u gaafa samboo'ee arraan tana meeyra kanaan magariisa kanaan qabeenya guddaa kanaan kan ummanni keenya abdii gammachuu taa'u kanaan gammadaa jechuudhaaf gaa hangana isin daawwachiisu barbaanne kanaafuu alhamdulillahi rabbil aalamiin gana inuu waan addaa isin garsiisa yaanaa waan jirruun naaf Shee Abdoosh waa keessaa galuu nu banne xiqqoo malee akkuma edda maagada mixaasuu darbine jennee kaanesanii maagada mixaasiyanii bokulee gandi dhaabu tokko jira dhiiroo makiinaa tanarraa gabbuunee takka kaafaa darbinuu jenneeti maaga tokko murree akka Shee Abdoosh kun faanumaa hubar wanni jiru hanga tokko dhaabeetiin umaa agarsiisee hanga kanan tuqina hangaan dhufee booda laalutti harka kiyya kanaas bokuleen nama harkatti dhaluu jira yaanii kanaafuu harka nama dhaluu san kiyya kaanii eeydanii akka dhagaa dhaluu ta'a dhaabeetiin garsiisa kajuu aboo aduun nu dhiite hojjee dirqiin irraa qabee fide. Baarakkatee uummanni keenya ni beekta. Hayyee. Warri gammoojjii kun rakkoon isaanii ni beekta. Rakkoon isaan qaban. Osoo bishingaan bara dabree boolla jiraate boqqolloo tanan qotan hin qotan amala isaaniitiin siimaniin beekaa uummata keenya osoo akkasuma namni hundi bishingaan osoo boolla jiraate ni qamaha malee gabbee boolla tanan boqqolloo tanan qotu jiiltu qotattii burqaarattaa jeetanii siin cuusan tanaa beekan. Osoonii fi osoo bishingaan jiru mixaaxis dhaabanii bishingaan hin dhumu. Kasha tokko odoo mixaas godhee qoonqoo kaya tokko bishingaa san godhee bishingaan hin dhumu wanni hiraata mixaaxis godhaniiti bishingaa laaqanuma qofa godhan wanni bishingaan hiraataa fi laaqana godhan silaa wanni ama tokko dhumu ama lama taha jechuudha. Kanan beeku Abdulla kanan beeku bishingaan mana boolla jiraannaan hin dalagu taa'ee qaba. Tanaaf burqaarattaa jiiltu qotattii je. Kanaafuu akkanumatti uummata keenya wanni isin jechuu fedhu ni beeytanii boqqolloon tun hoggaa roobni roobe bishingaan boolla jiraatus jiraachuu baatus saanii aanan qabaachuu baatus roobnaan qotuma qabdate
if osoo laalle biyyaaf dalaguutti jirtati. If osoo niin qaban jechuu osoo hin taane ta qabdu tun teeti ta dalaydu ta biyyaatii fi biyyaaf yaaduu qabda malee niin qabeettee taa'uu hin qabdu. Dalagaan teessi qofa osoo hin taane biyyaaf obboleeyyan keetii fi hawaasa bakka rakkatti gargaarta jechuu. Mixaaxis niin qabamaa irraa mixaas dhaaba jechuun qabdu dhaabuu qabda mixaas ijoolleen ni feeti. Haati moomman ni feeti. Haati moomma boqqolloo tanarra mixaaxis feeti beeka. Mucaan boqqolloo tanarra mixaaxis fedhaa beeka. Angaafa ijoolleetiin beeka. Boqqolloo shuumoo haatiti yegisee shuumoo itti na itti biddeena nyaadhu shuumoo sana nyaadha ganamaa'u laaqanaaf humbaan. Niin fedha ijoolleen turis akkasuma. Mixaaxis feeti ammas ijoolleen. Mixaaxis dhaabuu qabdan akka boqqolloo tana amma mixaaxis amma gaattan kana amata hunda jiraachuu qaba. Amma saaraa kana isaan ni beektaa? Dhabanii saarriin jiru mixaaxis dhiisanii barbaadanii bakka biraatii fidan. Akkasimoo mixaaxis as jira saarri dura dhiiftanii dhabamsiiftanii amma barbaaddeen bakka biraatii fidde. Bakka amata hunda jiraachuu qaba mixaaxis. Hin barbaadu ture. Amata hunda jiraachuu qaba. Boqqolloo badheessa qotuu qabda. Ziraata jaansanis qotuu qabda. Akkanatti yeroo hunda dalagaan akkanumatti robbi roobee jennaan gammoojjiin arjaadhaa beeki. Gammoojjiin arjaa. Baddaan quufte. Wahuma gaffa caaftee siitaa gammoojjiitti. Akkammaa kana jabaachuu qabdan ammas. Dhageessanii isin amma warri biyya dalay danfaan ummata akka dalagan dirqiidhaan qochisuu qabdan. Namni keenya yoo qabaate caljeetaa haa dalagatu. Maal abbaasaa ciisa haa dalagatu ka'e. Akkas godhuu qabdan. Amata hunda namni mixaaxis dhaabuu qaba. Boqqolloos qotuu qaba. Bishingaan jiraate fedhee jiraachuu baata. Dalaga baqa. Kanaafuu amata hunda akkanatti dalaguu qabna. Roobni bilaash akkana nu dabre meeqaatamii jira beekee. Hedduu dabre rooba meeqaatam akkana dabre caljettanii osoo hin qoonne. Aanan dhugee maal godha isaanii aanan qaba horii meeqaan qaba jeechiisa sirrii miti wanni kun ciisee akkas ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaafuu meeyate kanarra yaada maal qabda meeyate eenyu siin jamma qaaqee. Shaamil Adam naan jedhe. Aayaa takkallam dubbadhu. Ani makkaan jedhe akka isin jettanitti. Yaadni isin jettan kun sirriidhaan jabar. Ani akkuma jettu kanatti yeroo garaan na gubata. Yoo adaaree busan laalu abbaan dhiiroo ni jira mooyiduu jettan beektaa isin. Isin akkasitti beektan tadhabummaa tan turu jiran nuti arrani beeloo inni bakka qonne malee isii tana silaa qonniti teenyaa hin geenye jechuudha. Samitti eegaa turre jiiltuu qotan saniin nu qabe. Akkasitti bakuleen jiran kunis dhaqqaba abbaa maatii janii. Akka jaambar. Mixaaxisoon ibiddarraa didichaa gurbaan mixaaxis dhaabee didichaa. Akkas jenne laaf bakka akkas janiiti fardiidha inni haadha maatii biratti. Dafeetirraa dhaqqaba. Akkasitti gaariidha wanni nu gorsitan tuni fudhannee fuulduraaf itti fufnaa jechuun qaban. Galatooma. Akkana ta'uu qaba. Shee Zakariyaa haasawaan isinirra qabe. Kottu atis dafi maal jettamee uummanni kun hogguu dalagan akkana waan akkanaatti argama asirra maal dhaamuufi qabda hawaasa biyya tanaaf. Akkana haroo waliigallee hojjenne keessaanii baanaa waan jiruun qaba. Wal qabanne waliigallee yoo hojjenne haroo keessaanii baanaa waan jiruun qaba. Yeroo barfuus kan hin dabarsine hundaa'uu itti hojjenne keessaanii baanaa waan jiruun qaba. Tanaan dhaamsa. Kanaafuu uummanni waan takka kan hin dabarsine yeroo barfuuf waan hin dabarsine itti hojjennee keessaa ba'uu qabnaa waan jiruun dha. Akkas nutis tunis dirqama keenya. Hoggaanii fi itti isin ergan deemaa qabaa fi daahidhaa jechuu qofa osoo hin taane yaaddanii fi namni dhawaan naman dalayne gartee dalayne kana dhawaan naman dalayne dhawaa hidha. Biyyarra ciisee waan nu godha dhukkeerraa kaasa. Hawaasa dalagaarra kaasuun dirqama keessan ta'a jechuudha. Akkaan ni dalayne wallaahi ni dalayne. Ummataani hojjennaa tanaan dhaama. Kana Shee Zakariyaa. Kanaafuu dhaamsaa ofittanii barwaa wanni jabduun tanaa jarrilleen jaaniinulleen akkuma reefu haasofne kana hadaa wulii argamuu hin qabu. Dhiyenni bakka bee akka meennu kanatti karoora boqqolloo waan biraallee baasu waan nama dhaqqabaa hundaa'u karaa barbaachisuun. Ijala bu'anii kana godhuun waan kana mul'isuun amma ooluun hadaa sun akkuma reefu inni jee nama rifachiifti. Hogguudhaa dhiirti kana gootee bira hadaan dhaabbatti nama ajaa'ibsiifti. Kanaafuu abbichummaan sunuu namaa miti an namaa mijaartummaan kana dhiiftu odoo kun akkana biraa godhee jiru haciisu ka dhiiftu sunii waan talaa miti. Waan talaami sunis hiriyaan ta'e taanii kan isaan irra fuudhan silaa isiin. Maaliif jennaan kan odoonii kanatti dhiirti akka dalagattee jirtu karaa kaanii hadaan ta'e isumu. Isiin ota isan dhiiftee hojjaatti kennitu
وصلي وانت لامي تكمل تبا Talaami isinii. وانت لامي خافتي إذا كان روبا خيس حق تشيفتي أوفو قبتي namni olii fi keeysaa fi alaayyoo waliin qabsaa'e malee miskiinummaan achi ni hiitu. Miskiinummaan takka wanni laaftutti argatan miskiinummaa fi wallaalaa jan Namni dubartootaa tokko kottaa. miskiinummaa fi Kan itti kottaa. yaada kan nu qaban Kottaa. miskiinummaa fi wallaala wani taa'ee nama dhufa. Kanaafuu akka waliin qabsaawanii wasaasa hin jiruun tun gamaa gama qabu malee wasaasa nam tokko deemuu danda'u ni beeka. Haati manaatii ka'ichi jechuun sanii wasaasa gartoo qabuudha beeka. Kanaafuu dhalaan teenyalleen warreen silaa akka isa argamu hamma maddii tanaa waa caqasulleen kenni carraa qabnee jechuun qabdaa bar kootu miidiyaadhaa bar miidiyaa. Ishee kottu. Hoo. Maal boqqolloon tan si gammachiiftee jirti? Na gammachiiftee jirti wallaahi alhamdulillah. Dalaynee boqqolloon qonnee ooyiruun akkasitti haramaan teessuusaa maal jettaan ati? Alhamdulillah rabbil aalamiin ammaan tana rabbi nu firiitti nu haa godhu malee harkannee jira. Alhamdulillah. Dhiiramee kan dalaynee Sammu haramaan teessu. san jabaannee gadalisiisuu qabna. Haati mana sanii isatti qonqoo kan tusan tarra fuudhan takkaa'u tahii kan himoo qabime. Lakki jabaattee dalisiisuu qabdi malee tarra fuudhanii. Gara boqqolloon biyyaa bilchaatee inni gara qotaa. Akkuma shaariyaan teenya jettetti bakka fuudhu haa qabu haa fuudhu. Aaruma kanaafi. Aaruma kanaanu. Irratti dubartoota kana irratti illee fuudhuun kun dilasii miti. Dhiisi jabaannee hojjenna. Jabaannee hojjechiisu qabna. Jabaannee hojjechiifna. Haasuu qabdi abbaa manaa. Abbaa manaa irra dalisiifna. Dalasiisuu qabdi. Tan dalisiifne ni daleetti lakkisiillee. San dirqamaan kaate isinirra hirmaachuu qabdan. Irratti hirmaanne. Isinirra hirmaachuu qaba. Dalaysis jechuu ni qabdan. Gorsuu qabdan jechuu. Gorsineeti. Kanaafuu akkuma amma jirtan kanatti amma waan kana isintu dalaysiise ni beeka. Ni beekna kan amma boqqolloo tana isinii dalaysiisee hojjaatti dhaabee suphaatti